Keessattuu gaa namoonni baala sammuu namaa hadochuu hashiishii kana fayyadamuudhaan yakkoota akka hannaa, saamichaa fi ajjeechaa wayita raawwatan egaa ni dhagahama. Kana malees immoo hawaasni iddoo tokkoo gara iddoo biraatti yeroo daddabarsanis gaa ni mul'ata. Kana malees immoo fayyadamtoota irrattis gaa miidhaa inni geessisu salphaa akka hin taanedha qorannoowwan tokko tokko akka agarsiisutti. Egaa wayita ammaa kana gaa akka godina Arsii fi magaalaa Shaashamanneetti immoo hojii qindoominaa hojjetameen yeroo ammaa kana oomisha hashiishii kana ittisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Hojii hojjetame kanaanoo bu'aaleen argaman maal fakkaata waan jedhu irratti riippoortarri keenya Ahimed Xaqasaa gara godina Arsii lixaa fi magaalaa Shaashamanneetti imaluudhaan waan qindeessee deebi'ee qaba. Sana daawwanneet anaan gara boodaa walitti kan deebinu ta'a. Nu waliin tura. Baalli sammuu namaa hadochuu biyyoota addunyaa hedduu keessatti dhoksaan kan oomishamuu fi daddabarfamuudha. Biyyoota baalli sammuu namaa hadochuu oomishuu fi daddabarsuun dhoorkaa itti ta'e keessaa tokko immoo biyya keenya Itoophiyaadha. Baalli sammuu namaa hadochuu akkaatuma biyya keessatti biqiluutiin maqaalee garaagaraa kanneen akka marjuwaanaa, doob, hashiishii, wiid, baad, gaanjaa fi maqaalee biroonis ni waamama. Gosti sanyii isaas satifaa marjuwaanaa ruderaalis jedhamuun beekama. Maqaa garaagaraan waamamus miidhaan gama hawaas dinagdeen dhala namaa irratti fidu wal fakkaataadha. Qorannoon fayyaa yeroo garaagaraatti geggeeffame akka agarsiisutti namoota hashiishii fayyadaman irratti mallattooleen dhahannaa onnee isaanii garmalee dabaluu, afaan goguu, ijji diimachuu, haqqisiisuu fi rakkooleen fayyaa walxaxaan biroos irratti ni mul'ata. Kana malees namoonni baala sammuu namaa hadochuu fayyadaman miira isaanii to'achuu waan hin dandeenyeef yakkoota garaagaraa yeroo raawwatantu argama. Godina Arsii lixaa aanaa Shaallatti miidhaa baalli sammuu namaa hadochuu qabu hambisuuf oomisha hashiishii dhoksaan raawwatu to'achuuf hojii hojjetamaa ture oduu fi sagantaalee keenyaan isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya kanaanis godina Arsii lixaa aanaalee garaagaraa fi magaalaa Shaashamanneetti oomishaa fi daldala hashiishii to'achuuf hojii hojjetamaa jiru irratti qophii qindeeffanne isin biraan geenya. Aanaalee godina Arsii lixaa baalli sammuu namaa hadochuu baay'inaan keessatti oomishaman keessaa aanaa Shaallaa, aanaa Shaashamannee fi aanaan Nageellee Arsii isaan ijoodha. Keessattuu aanaa Shaallaa gandoota 8 keessatti dhoksaan ni oomishama. Baalichi iddoo dhoksaa ta'etti oomishamus wanti hawaasa jalaa dhokatu hin jiru. Qaamoleen nageenyas oomisha baalichaa to'achuuf yeroo garaagaraa duula geggeessuun hojjechaa turaniiru, hojjechaas jiru. Hammeenyummaa fi miidhaa baalli sammuu namaa hadochuu qabu hawaasa hubachiisuun hojii hojjetameen yeroo hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin baalicha iddoo biqiletti barbadeessuu fi isa gabaadhaaf qophaa'es to'atamuun gubateera. Baalli sammuu namaa hadochuu akkuma beekamu magaalaa Shaashamanneetti guyyaa har'aa asitti gubamaa jiru kun tokko odeeffannoo hawaasa keessaa nu qaqqabeen hawaasni odeeffannoo caasaa nageenyaatii kennuudhaan caasaan nageenyaa immoo qindoominaan sadarkaan jiru poolisii, milishaa, gaachana sirnaa hawaasni bal'aan nageenyi kiyya jedhee itti amanuu irraa kan ka'e kanaaf odeeffannoo uummata irraa argameen akka magaalaa Shaashamannee aanaa tokkoffatti qindoomina qajeelcha poolisii magaalaa wajjin ta'uudhaan dhimmi baala sammuu namaa hadochuu kun guyyaa har'aa asitti kan gubamaa jiru ta'uu isaati. Hubannoo hawaasa kennaa kennineen wanni sammuu namaa hadochuu kun badaa akka ta'ee fi uummanni keenya mataa isaatiin akka hubachuu danda'u miidhaa inni biyya irratti fidu nageenyaaf dinagdee biyya irratti fidu irratti hawaasa keenya irratti waliigallee caasaa sadarkaadhaan jiru. Bara kana keessatti kana gochuu kennaan faayidaa lama arganne. Tokko akka oomishamne gandoota amma jennu kanneen keessatti bara darbee oomishamaa ture. Kan hawaasni bakka itti oomishames utuu oomishamis duras nama oomishuu fi qophaa'es dursee yeroo waan nu kennuufi. Miidhaan baalli sammuu namaa hadochuu fayyaa namaa irraan ga'us ogeeyyii fayyaa gaafanneerra. Namni wanna kana fayyadamu waa hojjechuu hin danda'u. Hin dadhabaa jechuudha. Yaaduu hin danda'u, karoorsuu hin danda'u. Wanna hojjete tokko hin hojjedha illee ofii isaatii kutateetti deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhimmoonni yeroo hundumaa nuufii abdii kutannaa sodaa kun isaan keessatti uumamaa jechuudha. Kanaaf mallattoon isaa namoonni waan kana fayyadaman yeroo baay'ee aariin irraa hin mul'ata jechuudha. Lafaa ka'anii of jibbuun hin mul'ata jechuudha. Nama wajjin wal dhabuun akkuma araada ka'anii jechuudha. Kanaaf mallattoo isaatiin wal qabatee kanaan wal qabataa jechuudha. Kaawwan akka fayyaatti immoo yoo ilaaltu sombarratti illee dhiibbaan fida jenneerra, onnee irratti illee dhiibbaan fida jenneerra. Lammaffaa immoo yaaduu dadhabuu. Yaaduu akka isaan hin dandeenye illee isaan taasisa al tokko tokko jechuudha. Wanna sana yoo arganne malee immoo milkaa'inni illee akka hin jiraanne gaafa yaaduu jalqabu sammuu isaatiin miidhameera jechuudha. So kanaafuu nuffiin achirraatii mul'ata jechuudha. Kanaaf sammuu irratti dadhabbinni sammuu
of ta'anii waa hojjechuu dadhabuun gaafa namni sun calaqqisiisuu jalqabu araada kanaan qabameera dhukkuba kanaan qabameera jechuudha. Dargaggootatu fayyadama. Dargaggoonni kun maalidha? Tokkoffaa waa yaadachuun isaanii IQ kan jedhamu kuni memorii developmentiin isaanii baay'ee gabbu'aa jechuudha. Rakkoo memorii waa yaadachuu dadhabuun isaanii IQ isaanii kun gabbu'aa. Dhukkuboota sombaa hojii wal qabate laangi infekshin warra jedhaman kana like pneumonia akka isa kanaaf saaxilamu jechuudha. Kanaaf bronchitis kan jedhamu sana upper respiratory tract infection sana wal qabate namoonni irra deddeebiin suusa kana qabanii yeroo kana fayyadamanii fayyaa isaa irratti dhiibbaa kana geessisaa jechuudha. Namoonni baala sammuu namaa hadoochu fayyadaman yeroo baay'ee yakkoota akka hannaa, saamichaa fi ajjeechaa irratti akka hirmaatan qaamoleen nageenyaa dubbisne ni himu. Yakka kamiinuu gara jabinaan kan raawwatamu baala sammuu nama hadoochu kana namni yookiin shakkamaan toora kanarra jiru yookiin shakkamaan dhimma kanaan qabamu shakkamaan duuba kanarra jiru gara jabinaan yakka raawwachuudhaaf duubatti hin deebi'u. Biyya diiguudhaaf duubatti hin deebi'u. Nama ajjeesuudhaaf duubatti hin deebi'u. Shamarran gudeeduudhaan duubatti hin deebi'u. Hanna ciccimoo raawwachuudhaaf duubatti hin deebi'u. Yakka kamiinuu raawwachuudhaaf baay'ee salphata jechuudha. Namoonni baala kana gaafa fayyadaman tokkoffaa nageenya biyyaatiifis dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif baala sammuu namaa hadoochu kana gaafa fayyadamu jalqabarra saamichatti bobba'a. Baalli sammuu namaa hadoochu kun ofii isaatii akkuma maqaa isaa sammuu si'amiidha. Dargaggeessi isa kana fayyadamee bahee saamichatti bobba'a. Isa kana fayyadamee bahee dhimmoota biyya diigan humna dargaggeessaa kana fayyadamee saamichatti bobbaasa. Saamicha bira darbee diinni loojistikii yeroo jennu galiin taane argatanii mallaqa isarraa galu kana diinaaf loojistikii godhanii biyya diiguu keessatti illee gahee guddaa qaba waan ta'eef isa kana miidhaan isaa karaa guutuu ta'een hin hambisna waan jedhuuf miidhaa kun waan hubanneef itti deemaa jirra. Yakkaaf kakaasa, gudeeddaadhaaf kakaasa, hannaaf kakaasa, suuqii namaa cabsuuf kakaasa. Daandiirra dhaabatee akka inni konkolaataa saamu garaa jabaatee daandiirra dhaabatee akka inni qabeenya namaa iddoo tokko gara iddoo tokkotti hin sochoone hatu saamu taasisaa jechuudha. Qiimii qabatee akka inni nama ajjeesu gara jabeenyaan kana godha jechuudha. Kanaaf ashiishiin waan inni godhu lammii ajjeesa biyya ajjeesa yeroo jennu lafaa kaanii miti jechuudha. Kanaaf namni baala kana fayyadamu baala sammuu namaa hadoochuu kana fayyadamu adoochuun sun adoodeera jechuudha. Namni sun adoodee waan hojjetu hin beeku. Inni adoodaa waan hojjetu hin beeku. Yoo barbaadeen gudeeda, yoo barbaadeen saama, yoo barbaadeen ajjeesa. Kanaaf kun mataan isaa keessumaa qaama dargaggeessa keenyaa hundaaf kana balaaleffachuu danda'u qaba. Oomisha hashiishii dhoksaan raawwatu akka godina Arsii Lixaatti guutumaan guututti dhabamsiisuun maaliif dadhabame jennee qaamolee dhimmichi ilaallatus gaafanneerra. Caasaan sadarkaadhaan jiru tarkaanfii wal fakkaataa dheffatee fudhachuu dadhabuu irraa waan ka'u malee gonkuma waan seera bira fudhatama qabu waan akka faayidaa jiru jireenya uummata kanaa fooyyessuudhaaf nyaataaf galtee garagaraatiif waan oolu ta'ee waan deeggaramu miti. Wanti seeraan deeggaramne wanti kun wanti amantaanillee uummata kana keessatti hin deeggaramne akka oomishamu akka babal'atu waan yeroon irratti eeggamu miti. Tokkoof tokko baalli kun baduu qaba. Baduu baannaan immoo rakkoon isaa hawaasa kanaa fi qormaata garagaraa ta'aa deemuu danda'a jechuudha. Balleessuudhaaf fedhii qabnaa sochiis taasisaa jirra. Garuu wanni amma amala inni qabuuf amala aktaroonni garagaraa qaban wajjin yoo laaltu akka badu gaafa ati barbaaddu gaafa hojjettu akka hin banne immoo qaamni barbaadu jira jechuudha. Qaamni kana keessaa faayidaa garagaraa argatu. Fageessee warra hojjetu iddoo birootii hiixatee warra asitti hojjechuu yaalu akka hin banne mala garagaraa dhahuudhaan yeroo garagaraatti akka itti fufiinsaan inni adda hin cinne gochuudhaan warroonni hojjetan jiru jechuudha. Amma gaafa isa tokko ati balleessitu inni tokko lafa keessa kan dimbiqileen dhokate hin jiraata. Gaafa isa balleessitee naannoo birootti ati xiyyeeffattu misooma birootti xiyyeeffattu deebi'ee inni lafaa bahu wajjin iddumti waan kan itti faca'u mataan isaa iddoowwan ijaarraa baay'ee dhokatoo ta'an. Oomisha baala sammuu namaa hadoochuu dhabamsiisuufis qindoominaan hojjetamaa akka jirus odeeffanneerra. Tokkoffaa dura ta'aa gandaa
bulshaa mataasaa, bulshaa aanaa, qonna godinaa agirmentii walii mallatteessine jechuudha. Keessumaayyuu qonni aanaadhaa aanaa koo keessatti ashiishiin hektaara tokko mitiitii ruubiin hektaara ruubii tokko waan ta'e wayii faca'ee argameera taanaan biqilee argameera taanaan seeraan itti gaafatamaa kan jedhu walii mallatteesseera jechuudha. Qindoominaan qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa wajjiniin akkuma kanaan dura hojjechaa turre ammallee karoora waliin ni baafannee tokkoffaa yoo danda'ame otoon biqilin qe'ee sanatti mancaasuu, balleessuu, dhorkuu, barsiisuu. Darbee garuu bifa ammaatiin dhokataadhaan dhoksanii dabarsuudhaaf immoo dhufe qabanii qoratanii seeratti dhiyeessuu, shakkamtoota seeratti dhiyeessuu, akka adabaman gochuu, kan immoo akkasittiin kuufamee dhufe immoo balleessuu karaa hawaasni irraa ilaalee irraa barachuu danda'uun kan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Namoota dhuunfaa hashiishii biqilchanii fi naannessan akkasuma hojjettoota oomisha baalichaa to'achuu irratti gahee isaanii hin baane irrattis tarkaanfiin seeraa fudhatameera. Namoota oomisha kana oomishanii argaman kan to'annoo jala oolan irratti qulqullaa'ee murtiin itti kenname murtii hawaasa duubatti hafe irraa barsiisuu danda'u. Atattamaanoo murteen kun kennamaa deeme barsiisuu danda'a. Kun qindoomina nu wajjin jiru ciminaanoo nu waliin qindoomanii hojjetanii wanni seeraan ala oomishamu kun aanaa keenya keessaa baduu danda'a. Ragaa saampilii waan sanaatiinis achirraa argachuudhaan saampilii waliin to'atamee qorataan dhimma kana itti abboomee galmeen isaa yeroo ammaa kana adeemsarra kan jiruu fi amaluma isaati galmee gaafa hundeessitu dhimmi kun dhimma badaa dhimma seeraanis dhimma itti gaafachiisu ta'uu uummannis dursee beeka waan ta'eef ragaasii kennuudhaaf fedhiin qabanii yeroo ammaa kana poolisiin keenya sadarkaa kilaasteraa gandaatiin ramadamee ragaa funaanuudhaan waan wal qabatu hojii lama hojjetaa jechuudha. Inni tokkoffaan akka hin facaafamneen eegaa dabalataan immoo namoota facaafamanii argamanii to'atamanii manadhaa jiran kanarratti immoo ragaa funaanuudhaaf poolisiin abbummaadhaan poolisii qorataa tajaajila poolisii hawaasa sadarkaa gandaatti ramannee dabalataan ogeessa qorannaa yakkaa achitti ramannee ragaa funaanuudhaan waan wal qabatu galmeen hundeeffame adeemsarra jira jechuudha. Abbaa alangaa waliin qindoofne galmeen mana murtii dabarsuudhaaf almost sadarkaa xumuraatti deemneerra yoo jedhe. Qotee bulaanis lafa qonnaa isaarratti oomisha heeyyamamuun alatti akka hin oomishneef hubannoon kennamuun kanarra darbee qonnaan bulaa lafa qonnaa isaarratti baala sammuu namaa hadoochuu oomisha irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa akka jiru odeeffanne. Namni gaafa lafasaa baala kanarratti oomisha argame akka aanaatti murteen waajjira lafaa wajjin kaa'amee itti deemamaaru jira. Abbummaa qabeenyummaa lafaa akka haqamu gochuudha. Namni akka irraa baratu gochuudha. Kabraa immoo ogeeyyii naannoo san jiran hubannoo kana caalaa akka kennan akka hubannoon cimee itti deemuu fi iddoo itti argametti immoo akka dhabamsiifamu gahee kenna bahudha. Hojii kana keessatti qaamni rakkoo qabu adda bahee gaafatamuu qaba kan jedhu karaa aanaa kun akka itti deemamu godhamaa ture jira. Namni tarkaanfiidhaan karaa seeraatti dhiyaate dhimmi isaa ilaalamaarus jira. Kana jechuuf yoo ammatti barbaachisaallee ta'uu yoo baate qaamni kamuu nama naannoo sanitti hojii kanaaf harka keessaa qabu eenyu yoo haa ta'u jechuudha. Hojjetaa mootummaa ta'ee qotee bulaa ta'ee kamuu jechuudha. Kanaaf namoonni amma gara seeraatti dhiyaatanii dhimma isaanii ilaalamaaru jiru. Eenyu fi maal raawwatan kan jedhu booda irratti gaafa waan tokko murtee tokko argatan waan isaanii kaasuun hin danda'ama. Haa ta'uuti eenyuyyuu taanaan hojii kana keessatti harka qabaatee taanaan tarkaanfiin seeraa akka fudhatamuu qabu gama seeraatiin gama bulchiinsaatiin waan nuti fudhachuu dandeenyu akka itti deemnu gochuudhaaf wantoonni deemamaaru jira. Baala sammuu namaa hadoochu fayyadamuun miidhaan gama hawaasummaa fi diinagdeen qabu guddaadha. Babal'achuun baala sammuu nama hadoochuu dhaloota egeree biyya irrattis miidhaa waan qabuuf namni kamuu oomishaa fi daddabarsa baala sammuu nama hadoochuu to'achuuf hojii qaamoleen nageenya hojjechaa jiran cinaa dhaabbachuu qaban dhaamsa qophii keenyaatiin.